Raaf keessa jira ta'ee hin beeku ani. Ila lubbu. Ayi sineeku. Ineeku alaa inni deema lama sadii qaba waggaa ishiin galtutti. Ani asii akkana si godha. Tiichee maallaqa kiyya akkana goota. Maaliin laa dubbii kasiin jettuuni dubartoonni dhugaa rabbi dhiira. Lubbu qoy gamme qoy. Sirri goone maati waan badaa sirraa dhaga'ee beeku isa kana ammaa ol loluu qabna gammeen afan. Dhugaa rabbi. Jaalala deemu jedha laal. Bini keessa jaalala deemaa inshaallah. Dhaggeeffannaa isinitti hima. Nama hin beeku amma nama tokko lama dhugaa jiru sunitti mana keessa. Nama hin beeku. Ishi immoo akkas immoo ambiyyaallee haa ta'u karaa akkana fidanii farsuun immoo maaliif deema ugaa ibboonni keessa ga'e dhufataa alaa dhufee fi bakka caqacaqee fi alaa dhufee fi caqacaqu baarri hin caqacaqu. Biyyi qoy sitti maan ani biyyatti hojjechaa ture. Inni biyya alaa deemu. Kaayoo oggaa meeqatiif deemu? Oggaa lama. Oggaa lama. Oggaa lama immoo jira. Qoy kaa gift sitti ni maasifan. Okay. Gaafa oggaa lama gaafa oggaa tokko guuttu. Birriin ati hojjette homtuun jiru kaan idaa deebiste kaan immoo inni wayiidhaan godha jedhee wayiin horiidhaan illee habitu yookaan mana wayiitti illee godha jedhee walirra bu'uu fididde manas bitaan jirtu birriin baddeen baddu jidduutti rakkatamte ta'e. Ammallee oduma hojjettu waggaa tokkocha gaafa itti dabaltu maal bitatte lafa duwwaa bitatte. Gaafa lafa duwwaa. Abaan lafa isaan bitee yoo eebbifamaadhaan lafa isaanuu bitee lafa duwwaa bitatteerta. Lafa duwwaa sanuu eessaa bitte caraqaarraa bitte lafitti kaartaa qabu. Kagayam. Kun hojii ijoollee baay'eeti. Gaafa lafa caraqaarraa bitattu kana amma lafa bite jedhee si erga. Footoo si erga. Lafa bite jedhee si erga. Inni garuu hojjechaa hin jiru. Inni hojiin isaa maalidha? Birri ati ergituuf taan ittiin deemee ittiin taan hin dhugaa taan hin lafa bitee taan immoo ittiin bashannana jedhee ta'a. Uffanni daldala wayii. Ijoollee irra caalaa ijoollee shamarranii warri biyya ala jiru ijoolleen dhiiraa biyya keessa jirtu hojii hojjechuun jaalatan maaliif daldala yookaan immoo waan wayii waan akka salphaa wayii. Dhugaasa dubbisu kanatti illee waan magaalaa keessa jiru dubbate. Kanaafuu gaafa ati waggaa lamaan kee fixxu lafa duwwaa bitte mucaan waggaa lamaan ofii hammaanyinnati maan hojii hojjechuu baatu malee waggaa lamaan ofii si eegeera. Amma immoo walii galtan. Hingaltamoo maal wayyaa ittiin jedhe. Lakkii hingaluu waggaa tokkoon dabalaa mana irratti ni ijaaree galaa jettaan. Kasa amma immoo tana walii galtan. Dhiirri kamuu walii galu. Kana immoo waggaa takkatti hin dabala namni kamiyyuu rakkoon qabu bakka taa'ii waggaa lamaan kanaa. Teechee waggaa tokko dabalatu jedhaan waggaa tokko ammallee hin dabalatu. Waggaa meeqa teechee waggaa sadii teechuu. Gaafa waggaa sadii kana maadaamii biraa waggaa lama fixxee gaafa waggaa tokko dabalatu mucayyoon baddee ala baate mana biraa. Barii badeen jira mana maadaamitii ala keessa alaa hin hojjechaa jira jettee jaarsa keetitti hin ta'u waan jaallattuuf dhugaa itti himta. Inni ala hojjechuu jechuun dubbii biraati isaa. Gomez. Rasittani maali? Ijoollee baay'ee Kila kabir. ani ala hojjechaa jira birrii gaariidhaan hojjechaa jira. Yoon bunnaa bitti hojjetti jira. Har'a guyyaa sanarraa gadi ba'ee walli kiskisa eegalanillee. Ahaa. Giiftini waggaa tokkoon dabaladha jennaan nama hojii kaalteeti ani asitti ishii taa'ee eegaa. Yoommoo gadi ba'uu baattee mana keessa katteechee hojjettu ta'e si eega waggaa tokko. Amma immoo gaafa waggaa tokko gaafa sadaffaa xumurtan kana ani galu malee jedha. Inni immoo waggaa tokko dabalachuu siin jedha. Maaliif? Mana irratti ijaare yookaan atirii tafe yookaan akka tafe waggaa tokko dabalachuu waggaa afuritti booddu. Na ajjeesta malee ta biraa fuute moo sababni ani galuu diduuf waggaa sadii taa'e gara dhiisii ta'a jettee balaa fakkaasu si'amu. Nan galaa. Maa balaa guddaa akkuma gaafas. Gaafa waggaa sadii teechee fedha keetiin waggaa tokko fedha isaa taa'uu dadhabdee ni galu malee jedha. Amma maal gochuu eegalta? Ta'aatii inni rafuutti itti bilbilta. Viidiyoo bilbili jettaan. Halkan hirriba qixxee ati hojjechaa bultaa inni rafa halkan itti bilbiltee viidiyoo wal jettaan. Sammuu isaa keessatti waatu uumamaa deema.
Siifin tana keessa keessaan shakke beektaa. Oduma balleessin nama balleessu ta'ee galee gaafa immoo bultii bilbilarlee guyyaa lama sadii galgala tokko Naanaadha gaaffiinis maqaan bilbila sirraa kaasuun eessa bultee na callachuu eegalte waree galee badii kanneen inni maal sammuu keessa ture? Dhugaa guddaan akkanaa mudatee jira. Bakka likkii jira. Hojii Karoora isaa uffata akkasii saddeeti. Galgala dawwalaa buleetaa silkii irraa kaasuun beekna halkan sa'aatii 12tti dawwale. Yeroo baay'ee warri tidaarii maal fuudhama beekaa kun naannoo keenya likiin qabu tidaarii malee dubartii fuutu dhugaa tokko dhugaa saddeet asirti fuudheen illee achi ofii waluma lola walitti deema. Garuu dubartiin biyya Arabaa hundi keenya carraa hin qabnu. Gaa jireenya biyya waan waggaatti deemnutti jireenya achiitis ta'ee jira. Kaayyoo abbaa manaa keessanii dagattanii kaayyoo jireenya mana keessanii dagattanii gaafa asitti mana madaamii keessa utaaltanii firiijiin guutuu makiinadhaaf fe'amee duuba shunkurtiin gaafa biyya galtu shunkurtii kiiloo takkatti birrii 80 birrii 70 zayitiin irraa marsita akka marsaatti malee itti qicamu iddii waan ta'eef gaafa kana mataa si gadhiisa manni yookaan dhoqqee taa'u kan inni awwaaraa likkisi waggaa sadii asteetti gaafa biyya galtu tidaaruma bari duraan jaalattu jaarsa wajjin firaashii galabaarra wajjin rafaa turte gaafa firaashii soofallee bitattee bira galfatte ittiin tolu gaafa ji'a lammataa eessa jirta baay'ee deemu malee bakka ifa jette deebii isiin jedha gaafa as deebite waatitee lafa baratti dhufu malee isiin jedha gaafa as dhufe immoo atakka dhani barbaadu ta'e jedha inni Dubaayii keessatti hojjetu biyya lafa irra beeku situ waa'ee jireenya irra beekaa miti ilma biyya irraa dhufe tokko ilma dhiiraa furraa millee yoo ta'e bar ajajamuun fedhu ajajuu fedha akkana ta'ii akkana godhii jettaan barattuu qabdaan biyya ormaa maraachi maal irraa godhatu kun baafata dubbina Amma jedhanii ijoolleen biyya Arabaa maraate amma raasatti deebi'ee jedhu amma jedhanii. Eenyudha abboo hoggaamee kaanii kan dhagaye dubartiin biyya alaatti dhufte mataa likkiin Dhugaadha akkas Akkasii dhufuu gisee ijoollummaa keenya waliin jennu. likkii agaruu Maal taatan biyyaa fiddee fi birrii itti kafaltee fiddeef jaarsa siin ta'u. Mucaa barbaadaa. Isa sidaa inshallah mana barbaree sagalchuudha barbaree daaku. Simmaa si hugguu. Simmaa baraachee lafa si kaa'e. Maal lakkuudhaan Kanaaf an Dubaayitti fidanii ogguma akkas fuula isaa bishaan ho'aa kanaan xaxxaragatee jedhe achirraa gara an biyya keessa jiru sidaa mana biiratii fi mana annootiin bahu. Ati qooyi. isa Ofii keetii jaalatte moo isa si jaalatte dura? Rabbi gisee walitti lamaan keenya qixxuma wajjin. Bakka rakkoo na jira. Ilmi dhiiraa shamara tamoojii jiraata hoo jette sitti himu. Maaduma of keessaa baastee. Ishiin rakkistee Rama of keessaa malaqqaatti. odoo ishii jaalatin jaalatee ifa inni jaalatee booda isheen immoo amala isaa itti siixee booda jaalatu. Dubartii akkasiitu abbaa manaatiin Inni akkasii immoo nama muraasa kaa'uun keenya dubartii addunyaa kanarratti ofii ishiitti jaalattee ilmi dhiiraa tokko fuudhe lama isaa taatu tokkos haa ta'u daa'imni gidduutti dingata haa dhalatus fedhaa yaa dhalatus wajjin jiran. Diruma. Ishii an daa'ima qabu immoo amma fakkeenya daa'ima qabanii fi immoo biyya Arabaatti qabu. Achi deebi'ee ijoollee hammaaf jalajjanaa hin qabu hedheetu. Tinka baay'ee ta'e ishiin maal gooti? Ijoollee meeqa ta'u ijaarsa qabu madaala nama jalatti bangalee heerumtee ijoolleen daa'ima biyyaa qabdu. Lakki dubara odoo hin ta'in amma dhiirumti biyya keessatu amma itti daarii qabaa. Haati manaasaa biyya Arabaa jirti haa jennu. Nama dhugu yoo si dhageeffadhu sitti adimanii dhiirri biyya keessa jirtu nama dhugu hoo ta'e. Lakki nama dhugne. Mixaxxaa suma. Maaloo nama dhugne nama beentuma kana faadhaa.
namni dhugu humna isaanii olii waan sammuusaa oofisuuf laa nama dhuguu miti nama dhuguu bentee zamanaati. bentee zamanaa ta'uun oolu malee ani ni dinqabu Kan wangeela baatu bente dai. Kan wangeela baatu kana andiyaa ni qabu kan ofitti yaadu jaama waggaa takka turtuu itti Ati namoo nama gannaa tokko bakka qabattee beeksee atumti lafa karaa namoota ta'uu jiru lakki yaadu jiru isaanii tu'annan nagaama garuu nama haadisa jettee namni dhimma Soban. keessa gadi bu'ee qoratu. ofii keetii hubatu malee naasaa hin ati dhugaa dantee waan namni sitti hubatu naasaa hin jiru. Sirrii. maali anaa Maal jahiyyaan ofii keetii taate ofii kiyyaafis ta'uu kaayanii waan namuudannoo akkanaaf namudate guyyaa tokko Kanneen akkuma lama lubbu. erga gaafa biyya kana seenteetti yookaan haadharraa eebba argatte Ganni. yookaan abbaarraa eebba argatte Keessa jira jaarsi kee amma gabaabumatti. yookaan hangafa obboleettii ishirraa eebba argatte muu kan jedhu malee ayi kan jedhu waan naa ta'u Dhugaa adi kaadhima dhugaa sitti hasaara. dhugumaan Itoophiyaa jira muusiin jennaan maa jedhu seeta akkamaa jedha seeti warrumti biyyaa kun waasitti jireenya nujuun jecha maaltu akkana deebitu garuu Jooti nan galattee. beeka kan ishee jechuudha akkumatti yeroo Ay, ammoo kun waasaa kalaa oduu ta'in akka jireenyi biyyaa maal fakkaataa jedhi midhaan hoggaa jedhanii jireenyi biyyaa nujuun jecha si wayya maal osummaa agarte simmanuma madaamiti waan argatta agabu sooltaan dhabdanis argattanis achumaa maal argitanii gabaa dhagnee tara shunkurtiin jedhan amma kana ta'e zayitiin amma kana ta'e Dhiqanni kaale. kanarra lafti kun irraa Yonnaa jedhu dhiirri jiqqi jaalatu. namni gargaaru dura taanaan har'a ilma itti kennina aboo misgaanaan beekan isaa sigalee Isaa nyaatu nyaatelle. Namni durii eegandaa duraasatti nyaachisaa tabbaa manaa keetii yoo nyaate haa nyaatee jireenya. Tuureen kana jedhama. Abbaan biraa fidattu fifa fidaan. Alaan hojjedhu hojii yoo kiyya. achitti na alaa qabatanu Maal ati qoy ati halbeezaa gide moo kan halbeen gara qabu halbe kaamu. kennaa kanadha siin jedha kana hundaas wayyoo inni maalli qaba badeen isaanuu Inni warra nama qunnamtii waamsisee tiktookii irratti caatiidhaan foto qunnamtii geessitee dhibsaa Hidhaman taanaan hin yaadine akkasuma akkasuma keessaa taawwatu keessatti sooruma wayya Kanneen immoo fiduu hin qabdu si jamma. Waan hin taane ofirratti dubbatina. Wanni isin ofirratti dubbattan garagaree isin irratti ta'a. Gara kennaa gootiin harkaan deemu jedhi dubbadhu malee akkas ta'in haala tettee yaade. Baay'ee waan akkasii yaade. Nakki kaa'ee dubaay fidee namaan kennu waa feesta. Qoy ati maal taate namni sirraa fudhata. Gurbaa yaanna caala birrii qabdu jiraachuu dandeesse maal ta'an beeka. Gurbayyoo yoo gaafate kunooti kaala. Yaadni godhate. Ati amma inni bishii siin jedhee siif nuuf ammatti si haa nyaatu. Achoo taa'e maatiidhaan annaa eegaa hidheeni to'annii finfinnee. Ina lamaan goota. Ageeffannoo dhugaa sitti maanii ganni. Amala akkasii kana wajjin akka amma asitti firii taatee haasoftu kana isatti immoo kana caalaa akka haasoftu nan beeka. Galee. Fi wajjin daqiiqaa tokko karaa tokko irra hojii diddee dubara tokko hojii jiraachuu qaba. Ana beekee. Dubartiin na shakkitu maal gootii na wajjin jiraatu. Maalidha beektaa lubbu. Shakkiirrayyuu jechuudha. Nama tokko erga jaalattee akka kakkee ta'ee hafuu barbaadde ofuma keetii mo'adhu laa jaalalaan hin jira. Wantoonni garaagaraa jira miti mo'adhuun bira dambisi malee inni kana ta'inna ittee shakkii of keessan godhin. Eeguutti hin dandeessu kanan godhin illee jechuu hin dandeessu. Ofii keetii mo'atta malee. Saree waa malee duttu jedhanii. Intalattiin rakkoo waan qabduu fi sodaatu. Of fidinarraa fudhatanii sodaattu. Of eegi si qabna. Jechuu qabu. Aidii of jalatti si baasee jira si fida. Ani jeeratti aidii si kan baasaa fi si kan fidatti inni tinfish jedhe ittiin kollogee si galchan jedha. Si kan as faraarraa hagaati gadi baatu. Isti gandira beekni.
Walina mana waan ta'eef kanaaf narraa fudhatan. Mucaan maal rabbeen irraa stress irratti jeefan jaalatu. jechuun ani maa dhugaa hojjetee natti tola garuu maal godhan hin ta'u. Wala mana Qoy mee ganni waa tokko gaafadha qoy. Haasawuma isheetitu karaa dheeraa nama oofa ganne. Abbaan manaa kee alagaadha moo fira keeti? Akkamitti fira fuudhati immoo shaggee. Eenyu jedhan shittoonoo kenniin anis hin kenniin hin jedhee. Adeemsime abbaan manaa kee namoonni alagaa abbaan manaa alagaadha jedhu abbaan manaa alagaadha. Alagaadha? Hin kennu jedhee dideedhaan cimdiifaa jaarsummaa baastilata. Cimdiifaa jaarsummaa. Qoy kan ishii immoo iyyuu. Warra namanneef alagaadha kaayee warra hamu. Fakkeenyaaf abbaan manaati odoo amma fakkeenyaaf dhiira biraatii fi obboleessa keessa wajjin dhalatte jechuudha. Egaa nuti namaa waan nama foon uffateedha waanuma jiru isuma dhugaa yoo haasofne jechuudha gabbuune. Obboleecha keessa jaalladha. Obboleecha keessa dhiiga keessa sanarraa jaalalli si qaba moo alagaa sanarraa jaalalli si qaba? Alagaarraa malee indee. Inni akkamitti abbaan manaa kasiif alagaa ta'e? Ani amma fakkeenya obboleessa kiyyaa akka inni homaana jalaan taa'anii barbaada. Rakkatina barbaada. Ija jaalalaa jechuun jaalalli walii lama jaalalli foon ofiitii fi jaalalli alagaadhaan jaalala. Ilaala karaa malee na harkaan deemu kan inni akkamitti Jaalalli jechuun immoo yookiin immoo abbaa manaa jechuun immoo ammana tokkotti waliin galanii Ganni yoo dhiistanii irratti mallaaf beektu barbaadaan dhiistanii maal godhatanii bibbiidhamu shakkituun eebba nyaattuun nama shakkitu ta'inati nama shakkisiisaa jiraatu ta'e malee nama shakkaa jiraatu hin ta'inati. Oduu bara abbaa manaa koo jireenya kositu fi waaqa gaditti situ beeka ani sitti of kennee akka barbaadde godhu odoo jetteeni wajjin guddanna odoo jette waaqayyoon maalumaan mana amantu jedhee tokko odoo balleessaa laatillee balleessa. Ilaalaani akka dhiirri si faana turu yoo barbaadde tamma abbaan manaa kee akka si faana jiraatu yoo barbaadde tokkoffaa wanta sirraa eegamu maalidha beektaa jilbaan lafa qabi gaafa siin jedhu kadhadhu gaa'ela kee irratti seexanni mana kee keessa akka hin galle seexanni jireenya keessa akka hin fayyadamne kadhadhu abbaan manaa kee waa namaa akkan hojjetu si galee Mana madaamii hojjechiisu bakka bultuun beektu. maara waan akkasiin jiru nuti hundumti keenya mana madaamii jirra bakka oollu hundumti keenya walii beekna qabaa keenya. Isin koo amee amma nama amma seenan dubbisaa. Warroonni gubbaa kun immoo namoonni amma seenan dubbata. Ani hin dubbanne ba. Dubbadhu. Dubbadhu shaggeeffadhu. Jaarsa filadhu jettanii asitti raasaa eeggana manni haadhiis dhufeeni dubbii heerritanii ani immoo gammee nama isiidhaa biyyarraa geessi gaafachuu Eeka. afaan haarawaa garuudhaa birattee dismiisii qabdi. Rakkoon qabu ishee. Yaanne akkaataa itti fidinatti illee maaliif jara madaamii argitee fi fiddamoo obbira teechiste akka warra biiroo sanitti Maal godhu na bira teechee bal'aa yaanne akka warra biiroo jechuudha si galasa. teechu. Taa mana madaamii. Ookee keessa si dubbisa ishii afaan hin beektu ishii haarawaa barattee jirti. Rakkoon qabu. Ookee sun Yoo si baratte kam? yoo si baratteerti jara yoo agartee moo natti himtaa ani